ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ galatoomii carraa nama biraatii dabarsaa galatooma ulfaadhaa hundi keessanii. Ayyee akkam jirtan nagaa keessanii Dr. Ali Asli baay'ee baga gammaddee jedha. Dhugaa baay'ee natti toleera dhugaa rabbii ani akkasitti taa'ellee waa'ee geemii kana baay'ee sin beeku ture. Malee dhugaa nafan na oollatee agadhuun taphni kun dhumutti jechuudha. Dhuguma rabbii dhuguma sin hin jedha waan biraan jechuun tapha eenyummaa akka ta'e kaleen arge dhugaa jechuun akkasitti taphaallee laalee waan barbaadan laalaa fedhii akkana keessa seenee hin beeku dhugaa. Deeggartoota Arsenaal taatanii barkaleessa. Deeggartoota Arsenaal taatanii. Haaraa waa'ee Arsenaal keessa hin jiru kun waa'ee dhiigummaati waa'ee eenyummaati kun. Eenyu jaarsa faranjii dhuba sen tur asli wallahi kare easy kaleen jedha ni rakkee nu sensifte wallahi intaloon maa dhufuu dide bareedduun gaddaa turre wallahi dhufteerti si hordofaa turre nama hedduun taanii mana dalagaa ture beektaa kaleen abboo asli wallahi kalee nu gammachiifte sin jedha baay'ee baga gammaddaan jedhaara maaluma jette faranjittiin sun kaleen gaddaa faranjittiin sun bakka kalee si agartee kun waan birooti jettiitti heerumaa namni akkanatti birrii seeti beekta faranjiin tunniin gowwaara wayita kanallee cibu kana birrii seeti. Wallahi birrii seeti qaalichi kana jaartii lammaffaa jaartii qabaan jennaan jaartii lammaffaa naa godhattuu naan jetti abboo haati waan nuun hageetti haati. Na nyaatu heddii bar eeshi. Abboo haati warraate natti aarti yookaan amma eesisi. Kana ono ati faranji biyya faranji irraa dimokiraasii manni kenna maaluma siin jette bannaat. Wallahi wayita akkasii namni faranji fuudhee haadha seenati shamarran Oromoo guutuu garaa gubuudha dubadhu rakkoo qabu dubadhu. Waan isin jette geette wayita ati geemii walitti seentanii taptaappii bichaan meeqa galchinee jenne miliyoona takkaan caalemu meeqa bakka achumaan kuni bakka Oromoo kuni nama keessan biratti jaalatama guddaa qaba bakka kana. Keessa naa barreessu naan jette. Taa'ii mutu as nagartee miidhii akka ga'u. Akkasi bareeda akkasi nama lama silaalaa ture kalee nama sadii ta'an nama afur ta'anii silaalaa ture. Bakka tokko ta'anii bakka tokko ta'anii akkanatti geemii kana akkanatti anillee darbaa ture agartee agarree baraanu darbaa ture yeroo walaatiin geemii eegaa ture. Ani geemii dhiise isima eegaa ture hin dhabe garuu ormaayii. Wallahi darbaa ture beekta akkasitti kolfitee isiin maal abboo namni akkana nama bira jaalatamu akkanatti leenci kun darbamee abboo waan taanu wallahi miira keessa seenne isiin yoo qabeetti gad darbeebe. Obboleessa kiyya jedhiin bakka. Ani obboleessi kiyya jedheen kun obboleessi kiyya nagartu waa'ee kana. Rabbi si laafisee achi si geesse obboleessa kiyya jedhiin. Wallahi obboleessi kiyya jedheen. Wal fakkaannaan leessanuu beektaa gurraacha. Ansi jecha bar ifaa dhaamsee gurraacha dhee dhufee akka duraanitti irra. Duraanti foon ofii nyaanne saree irraan dhoggan jedhee wallahi akka wal fakkaannu. Wallahi wal fakkaanne ani barre kuni obboleessi kiyya guddaadha. Biyya ambaa keessatti biyya Kaayiroo biyya Chaayinaatitti waggaa 27 nuuf baratee akkana namni isa jaalata laal anuu leenca si godhee si darbu ba'e jedheen itti. Baay'ee gammadde ayyee. Wallahi gammadde wallahi. Najiraadhu wallahi doktora jaalatama Oromoo guutuu biratti jaalatame wallahi. Thank you. Oromoo iyyuu miti faranjii biratti jaalatamte. Amma warra soddootti keetii biratti kun fudhatama argataa irraa akka jiran lama jedhan. Akka kanas sagalee naa taate qaata faranjiin hundi na jaalatte. Ani beer kanaaf si jabeeffadha. Si beekan amma wallahi si beekan Kaayiroo dhufa siin jedhe fuulduratti nufa nama fidee ijoollee durbaataniin akkuma leencaa kana qabee xiyyaara keessa ka'ee gide. Moorish adubadhu galatoomi seeni kiyya hayyee wala gara yeroo bira. Moorish adubadhu. Faranjii jalaa qaba uma feetallee taatu kabajan malaaf sanii carraa kennineef dubadhu. Alaikum salaam. Akkam nagaa keessanii jirtu baga gammaddan kaa? Badasaree kalee waan waraabbattu dhabde kaa si salphifne.
maal isa dhugaa kaleessa baguma rabbi la isa kaleessa wallahi antaka geema sira tawasamu kanaani irra hedduu qoosaa irratti godhuudha yeroo geemiin taphatamee moome qoosaan irratti godha beektaa garuu edammoo mana kana keessa ol ka'een deemaa ture isa dhugaa rabbii jawaana baadhee takkaa geemiin namaa akka kaleessaa xiiqii keessa dangalchine furiina keessaa bahee dhumuu dide yerootti bobattee kaatu isa dhugaa rabbii allal yeroo jalqabaatiif hin geemii kee qofa beeksise takkaa geemii namaa beeksiseen beeku isa dhugaa rabbii yeroo namni taphatee ka'ee moo ameen gabbayee raasaa malee geemii namaa takkaan beeksisu takkaallee geemii namaa miira keessa nan galchu isaa dhumuudhaa ka'ee faan naqeedhaadha garuu kan kee isan jalqabarraa ka'e ituman taa'ee eeguu eegalamee mana kana keessan deema achi naqa asin dhufa inuma daqiiqaan lakkooftii moo amnee moo salpha yeroo namni faa dhaqee 100 ga'u salpinni keenya reefi yoo warra moomne egaa qaayidaan ituu moomtee jiraatte gasii beera salphina jira ma salphina wallah kuttooki balleessa jira salphina ummatuma kaan silaa ummatuma keenya dhumateera isa dhugaa rabbii viidiyoo takka viidiyoo lamaan hin dhiisu isa dhugaa rabbii garuu wallahi kaleessa oromoon hedduu na gammachiisanii yeroo booddee kana faa viidiyoo deddeemtu takka kan namna sifachi argaatee waa haasoftu fa'ii yeroon taa'ee ilaalu moo'ichati moo'atte yeroon taa'ee argu ituu waan moo'amee jiraateeti miira keessa nu galcheera sila kanaafuu baga gammadde geemiin kaleessaa geemaa ajaa'ibaati siin mala wallahi siif mala Mubarak dubbadhu carraan arganne Maarqoosi Mubarak keessa namni itinitti tor. Yeqaam shino atisitti tole bakka biyya galte. Egaa abbaate asii dhugaasaa ture bakka kana teenyee dhugaasaa ture kun dhugaasa. Ala kilo keessa teenyee dhugaasaa ture dhugaasa argine kaleessa. Ati Jamiilaan seenaa galmeessanii warra Itoophiyaa teessanii leenca kennisanii handa? Ada seenaa di bar gumaa Gumaan keessi deebee abbaa abdii tokkotti isheen naa goraa bannaa taachuu gumaan isaa deebee. Gumaan qabalante riikadii cabe seenaan galmaa'ee ilmi namaa waan danda'u gochuudha sii galee garuu manni kaleessa wallahi geeman ofii kooti taphadhe caalaatti kaleessa nan gammade. Bar taphaan mo'achuu Idrisoo jiru waggaa kana taphadheera. Eenyuun yaadata. Taphaan taphadhees atis hin beektaa kana magee mara tokkotti. Uummanni Oromoo maallaqa irraa namni fanne. Maallaqaan achaan argate. Garuu immoo injifannoo isa fudhatee gale. Wanti bareedu immoo maallaqa caalaatti akkuma galee sirbaatu waataa turte mo'achuudha wanti nama gammachiisu. Namni garuu namaan hubatu. Dhugaa ulfaadhaa. Geema kanarratti hirmaattanii uummata xiiqii beeku. Ummata tokkummaa beeku ummata leenjaalee bakka isin baaftan rabbii dachaan isin abuusu nuti kuma 50 Itoophiyaatiin binne doktor yoo danda'ame waan ta'e godaaf walitti adeemsu fayyeen kaleessa yoo keessaa qabaattanii kennaati irraa guddaa itteetti gati ta'eeni kiyya kun ilaalcha godhattu fayyeen geemaroonni kennaa isin adeemsu naan jettu. Maalee gaartanii maana malee nu fa'aa waliin jagan. Keessaan nama baay'ee dhufuu danda'a amma. Ammanaa daawwatta rafi dhiira fi mul'isee ta'e utuun eegu amma godhaa eegaa jira. Akkasi taphni kaleessaa. Maallaquma ta'e erga ittiin qabaatu. Taphni kaleessaa lakkii baata rabbi maallaqa maalii barbaanna rabbi jedhi taphni kaleessaa tapha xiiqii leenjaalee namni karaa irra deebisuu na dhawwe suma dhuguma kun muraadii hojjese lama kinaa fudhannee baanee turre. Baga gammadan harkana dhungatan kan suma dhuguma wallaahi dhaati baga gammadan nama kannaan jedhe mana nyaataa keessatti baga gammadan kaasni injifateen nan yaani bakka kaleessa namni warri soddaa keessa jechuudha baay'ee si hordofaa turan kaleessa mukarra baanii si hordofaa turan bal taklallaan soddoota kee kana dhuftee ilaaluun dirqama soddoonni kee kaleessa si jala bulanii dhugaa galatoomaan si ibsu wanti galatoomaadhaa waliin jiruudhaan malee wallahi hedduu galatoomaa nuuf jiraadhaa qalbiin nu jiistanii qalbii nu fayyistanii
hundi giftaloota kaleessa asitti argamtanii warri taaptaap gootanii xiiqiin akkana namni gadoo irraa qabdan namni aarii irraa qabdan isinii eeyyameen jira deemaa suuraa kalabbatu itti barreerra amma arrabsuu dandeessuu barbaada kaleessa garuu baga dhuftanii hundi keessatti kanan siniin jedha wantan duraan sitti himaa tures kana namni walitti haaraa maal jedha bakka akkasitti kana booddee eertiraan hojii taphatamu sin jiru eertiraan gumaa nama hundaa kan nasraa jettamu kan koo jettamu kan nama meeqaa jarri tartiibaan mo'ataa turanii qabxii olaanaadhaan injifanneerraa congratulation thank you galatomaan jechaan dhabe beektaa kaleessas jechaan dhabe har'as jechii naan qataa garuu galatoomaadhaa wanti jedhamu hin jiru ulfaadhaa galatoomaa hunduma keenya mataa ol qabdanii qabni kaleessaa kanas liqoofaa miti geemarri hin cinqamin jira yoo dhabe inaaftuu jechuudha isuma dhugumaa jechuudha geemarri qaba kaleessaa keessatti namni lakkii warri tiktookii qabu hundi miirichaan beeku si galee geemarri xaawwee lama taphattee kaatee kaleessa miira keessa galtee keessoon keessa hin cinqamin ati dhugaa mana haakimii Finfinnee jira Jimmaat jira Adaamaa jira bakka hunda dhaqaati ilaalama qabni kaleessaa tapha uummata keenyaati bara afaanuma maal naan jedhee beektaa sagalee isaa waraabeen jira edis godheen jira mana gadhiisaa bane የኛ ሰዎች በሬን ገዳ አናዳቲ ማለት የኛ ልጆች ሙሉ በሙሉ ከኢድሪስ ጎን ጀዴ አኩማ ጀዴ ሚልካይፊ ብረጎራን ገሩ ቀጥቲ ማን ጊፍቲና ከኑሊ ሴቶን ታኔ ዶጎጎራ ቲክቶኪቲን አከሱማስ የሮሰዲ ጠብኒ አዳንኪቴ ቀጥቲ ጉዳን ከንቆ አዳን ጀላ ተሳው ቪዲዮብሊ ሞታሚያ ቱዳብሊ ማለ ጠባኔ ሲላ ሞደር ካሌሳ ደገሜ አትናልገኔ ማለያስ ሳቶ ባታት ረፍቴታ ሸነት ጎን አነክ ምን ትላለህ አንጀዲ ፋኖኒ ጉዲፈሜ ማጀታ ጠባ ቦሪ ከነ ቤቲን ተሊላ አንጀዲ ማስሊም ወተ ካንጀዲ ወላሂ ጀዲ የኛ ልጆች ጀዲ ዱቢን ዱቢዳ ጀሪ ጀሩ ማጀደላ የነን ፖሊሶ አስሊን ጉያ ተቆዶ ጎሬ እስኒ ወጅን ሃሳዩን ቀቡ አነዮቴ አታው ጀዲ አስሊ ረቲ ማጀተ ጁቱ የና እስኒ እስኑ ማናንጀዲ እስኒ እስኑ ማጀዲ ጀሪ ጀሩ ማ ijoolleen keenya guutuun keessan ililliidhaa kaatanii bal jara oole malee warri kaan hin jirtu arrabsee ture dhiyeenya wayii warra Eertiraa arrabsee ture baga salphatan sila alaabaa qopheeffatanii ammas garsiirra galanii caffaru turanii. Thank you Oromo. All Oromo. Galatoomaa. Naani dubbadhu Niina. Assalamu alaikum. Abbaa Seenaa. Wa alaikum salaam Niina. Baga gammadde ati fi maatiin keellee faala warri keetillee baga walumaan gamman sin beekuu nan beektus garuu ati win godhuu qabdannaan waan oromummaa kee ati oromoo taates si bira dhaabbadhe galatoom galla ansi beeka akkamii sin beek si waan waaqa nufurin naman beektan hin dagatta malee anin beeka rakke Waalee gumaachee ture garuu kiyyan argine leencatu awwaale natti fakkaate. Viidiyoon hin jira waan olleen hin jira algoritimiin tartiibaan kaa hunda isaa. Maqaa listiin akkatti jira listiin tokkoof irraa aga dhumaatitti jira. Okay, that's good, mashallah. Gaafii gaafadhu. Gaafadhu. Isin garuu warri feemisoonni jechuun warri faala warii hedduu qabu. Yeroo namni natti nimtu faaloo isin gaafatu maaliif hin deebisne fakkeenyaaf ati amma miliyoona jirta nama keetiin bareeddee nama keetiin as geette maaliif nama faaloo godhuun sheemidha. Maa naafatti walitti fooloo miti beeka tuqilaal an harka akkanarraan kaasa. No, faaloodha garuu ima gaafadhe nama biraa irratti illee arga jechuu jedha. Gaafin kee kun hin ulfaata tokkoffaa ani feemasii miti dooktoriidha isin jecha nama waggaa 27 barate akka doktoraa tokkotti nu na gaafatte nuti doktoroonni haftaamin dhukkubsate hiyyeessi dhukkubsate gurraachi dhukkubsate diimaan dhukkubsate adiin dhukkubsate ima yaalla kana jechuun nama fooloo nuti ergate aga dandeenye naga argine ima deefnaa jechuudha iyyuma tokko nama laalla gaafii kaan immoo too gizee jigasti feematoota argatte yeroo gaafatte natti thank you. Dhiifama garuu gaafin sibichaa fi miti nama feemisoota hundaaf ilaalchiteeti jechuudha warra faala warii hedduu qabuuf.
awwalee bifamee haadhooko wallahi akkasuma hin beeku kaa namu akkuma akkatti ana wajji garuu friendidhaan wajji garuu adhaa miti ati sin beekuun an jette an si beeka jechuun asirratti friendii haa taanu malee akkanatti wajjin haasofnee hin beeknu jechaa jedhe. Esh galatoomi ulfaadhu. Feemasoonni gaafii isii kana warri dhimmi isin ilaallatu kana caalaatu sii mala garuu tuugaa bakka akkasitti teenyee miira kee sagaleen kaleessa miira kee qaban ture sagalee amma garuu dhumate I love you so much.